dhaloota baay'ee dhaloota milkaa'insa dhabe maaliif akka inni milkaa'insa dhabe yeroo baay'ee barsiisuun jaalladha. Guyyaa har'aas maaliif milkaa'insa dhabne mata duree jedhu irratti dubbadha. Maaliif milkaa'insa dhabne? Jireenyi namaa abdii kan inni godhatu milkaa'insa isaa irrattidha. Waan sadiitu isin barbaachisa addunyaa kanarra amma jiraattanitti. Biyya lafaa kanarratti waan sadii isin barbaachisa. Tariitii mana jechuu dandeessa, tarii konkolaataadha jechuu dandeessa, tariitii gamoodha jechuu dandeessa, tariitii nyaata jechuu dandeessa, tarii uffannaadha jechuu dandeessa. Lakki ani waan kana keessa hin jiruuti. Waan si barbaachisu nama tokko taatee nama guutuu taatee jiraachuudhaaf wantoota qabxii kana sadantu si barbaachisa. Inni tokkoffaani amantiitu si barbaachisa. Dachee kanarra amantii hin qabdu taanaan gatii hin qabdu. Amantii jechuun chaappaadha, mirkaneessuudha. Inni lammeeffaan abdiidha. Agam obsa yoo qabaatte, agam amantii yoo qabaatte, abdii hin qabdu taanaan waan irratti amantus hin qabdu, waan teessee obsituufis hin qabdu. Kanaaf abdiitu si barbaachisa. Inni sadeeffaan obsadha. Agam abdii qabaatte, agam amantii qabaatte, obsiteen eeggatu taanaanis gatii hin qabdu. Kanaafuu qabxiiwwan sadan kanatu si barbaachisa. Jireenya milkaa'ee jiraachuudhaaf, jireenya milkaa'insaa jiraachuudhaaf qabxiiwwan sadan olirraa adda hin baane kana qabaachuu qabda. Maalan jedhe milkaa'insa barbaaddaa? Eeyyeen yoo jette wantoonni kun sadan si barbaachisuun jedhe. Tokkoffaani amantiidhaan siniin jedhe, lammeeffaan abdiidhaan siniin jedhe, sadeeffaan garuu obsaan siniin jedhe. Namni milkaa'uu barbaadu ulaagaa kana guutuun dirqama isaadha. Ulaagaa kana guutuun dirqama isaadha. Har'a garuu mata dureen koo maaliin milkaa'uu dadhabne kan jedhudha. Milkaa'uudhaaf maal gochuu qabna siniin jedhe. Kana sadan wantoota nama dubbadhe sadan abdii, amantii, obsa qabaachuu qabnaa jedhe. Maaliin milkaa'uu dadhabne kan jedhuuf immoo qabxii tokko lama jennee wal wajjin ilaalla. Nama tokko nama kan taasisu na dhaggeeffadhaa. Nama tokko yookiis nama kan si jechisiisu ati uffattee adeemuu, dhiqattee adeemuu osoo hin taane nam tokko nama kan jechisiisu uffata ofirraa inni qabu, uffata inni ofirraa qabu osoo hin taane yookiis nama tokko nama kan jechisiisu, nama guutuudha kan jechisiisu, nama tokko nama sirriidha kan jechisiisu uffata ofirraa qabu caalaa, nama uffata ofirraa qabu caalaa, nama ulfina namaaf qabu isatu caala. Nama qaama isaarraa uffata qabu caalaa, nama ulfina namaa qabutu nama jechisiisa. Ulfina ati namaa qabdutu nama si jechisiisa malee uffata ati ofirraa qabdutu nama si jechisiisa miti. Yeroo baay'ee beekumsa ta'e naan galu malee, dandeettiidha ta'e hin beeku malee, ani dandeettii kana keessatti argee hin qabu. Uffatanii dhiqatanii deemuu waan nama caaleetti fakkaata nama baay'eetti. Gamatti jedhanii gamanatti mataa filanii, gamatti filanii wayyaa nama qabu, wayyaa akkas ofirraa qullaa dhaabatanii deemuun waan nama guutuu ta'an itti fakkaata dhaloota baay'eetti. Nama guutuu yookiin nama sirriidha kan nama jechisiisu uffataa fi allabaabees yookiis allabaabees isa jennu kan akkaataa uffata keenyaa miidhaguu osoo hin taane ulfina ati namaaf qabdutu namummaa kee mul'isa yookiis yaada kee ibsa. Ulfina ati namaa qabdutu namummaa kee ibsa. Namni nama kan inni jedhamu nama akkasaaf yoo ulfina qabaatedha. Bara jiraattu keessatti nama kamiyyuu xiqqeessiteen ilaaliin. Dhugaa sittan hima. Nama kamuu xiqqeessiteen ilaaliin. Gaafa xiqqeessitee nama ilaaltedha. Nama ati tuffattetu waan tuffatantu nama dhaaladha Oromoon. Waan ati tuffatte boorsi dursee argama. Kanaaf agam nama kamiyyuu xiqqeessitee hin ilaaliin. Mee maaliin milkaa'uu dadhabne kan jedhu qabxii tokkoffaan isinitti hima.
Maaliin milkaa'uu dadhabne kan isin jedhuufi inni tokkoffaan kan nuti milkaa'uu dadhabneef bakka itti gufanne yookiis bakka itti kufne wallaaluu keenyadha. Bakka itti gufanne yookiis bakka itti kufne wallaaluu keenyadha. Kan nuti milkaa'uu dadhabneef. Namni bakka itti gufateef bakka itti kufe beeku deebi'ees haala keessatti kufe namni beeku deebi'ee koof carraa guddaa qaba. Namni bakka itti kufeef bakka itti gufate wallaalu garuu maalirratti akka kufe, eessatti akka kufe, eenyuuf kufe, kaayyoonsaa maali, karoorri isaa kamii, gara kam dhaqu akka deemaa jiru hin beeku waan ta'eef tasuma milkaa'uu hin danda'u. Kan nuti milkaa'uu dadhabneef inni jalqabaa bakka itti gufanne yookiis bakka itti kufne wallaala. Mootota isa lammeeffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 1 hanga 7 lafa nama kana dubbifadhaa jedhee 1 hanga 2tti dubbise irratti guyyaa tokko kutata raajotaa keessaati kaaniitu raajotumatu Elsaa'iin bakka nuti fuula kee duratti wal geenyu kuni waan nutti dhiphatee fi gara Yordaanos dhannee muka murreetu bakka fuula kee duratti wal geenyu ijaarrannaa tole nuuf jedheedhan. Gaafa tolee nuuf jedhi ittiin jedhani Elsaa'iin immoo eeshi dhaqaa tolee ittiin jedhan. Ammas isaan keessaa namni tokko maaloo yaa gooftaa nu duukaa dhaqii ittiin jedhan. Elsaa'iin duukaa dhaqe. Gaafa duukaa dhaqanii muka muruu jalqaban. Muka muruu gaafa jalqabanii ilaalaa jarri kun maal gochuufidha? Milkaa'uu fedhaniitu hojjettu kaayyoon isaanii jechuudha. Gaafa muka muruu jalqabanii qarri qottoo mukarraati baatee bishaan keessa lixxe. Namichi achuma dhaabbatee iyyuu jalqabe. Maal taate gaafa jedhanii yaa gooftaa koo qara qottootu keessa bishaan keessa na jalaa bu'e. Qottichi immoo kan namaadha. Ilaalaa kan namaadha. Kan keenyaan jiraataa jirra miti kan namaadhaan jiraata. Sammuu keenyaan jiraataa jirra miti sammuu namaadhaan jiraan. Kanaaf milkaa'uu hin dandeenye nuti. Qottichi qottoo ergisaadha. Qottichi qottoo ergisaa waan ta'eef yaa gooftaa koo abbaan qottoo sun waan na gaafatu qottoo kana keessa bu'ennaan eessaan gadi bu'ee. Ilaalaa namitti ittiin qottoo ergisaa yoo fudhatteeyyuu abshaalaa karaa qottichi keessa bu'e hin irraanfanne. Bakka itti gufatte waan irraanfatteef bakka ga'umsa keetii wallaalte. Bakka ga'umsa kee kanaaf ga'uu dadhabde. Ilaalaa namitti ittiin anoo hin beeku utuu jetteetti ta'e qottichi hin argamiin hafa ture. Bakka itti gufatte bakka qarri qottoo sun jalaa keessa bu'ee barteetti namitti ittiin. Ilaa gaafa Elsaa'i mukatti darbatu qottoo bishaan irra keessatti baate. Ilaal arrayyuu milkaa'isa kan si dhoowwate. Bakka itti gufatte yookiis bakka itti kufte wallaaluu keedha. Dhugaa dubbachuudhaaf jarana Waaqayyo mee maaluma rakkoo kee maaluma rakkatte mee baasi natti mitu siniin jedheeti. Dhugaa namumti siraataan waan rakkatta Waaqayyootti maxxan hin jirtan baay'ee. Yeroo tokko ani kadhannaan nama tokko na ajaa'iba. Kadhannaan nama tokko Oromoon gaaf akka dubbatu akka inni jedhu Oromoon boo'an beektu dhagaa guureedha. Boo'a hin beektu dhagaa guureedha. Yeroo tokko kadhannaan beenu nuti. Waaqayyoon gaafa kadhattanii yaa Waaqayyoo kanan barbaada jedhaa kadhadhaa ifa godhaati Waaqayyoon. Waaqayyoon saalfataan kadhatii Waaqayyoon. Waaqayyoon sodaachuun jedhamu Waaqayyoon saalfachaa kadhachuun.
Tokko tokko modhattanii jilbeeffattaniiti. Yaa gooftaa abaluu akkanaan jette, abaluu akkanaan jette. Baaltii baaltaa jirta moo kadhannaa kadhataa jirtaati? Baaltii baaltaa jirta mati. Abaluu akkanaan jette gooftaa ilaa nan dhagee, ilaa maqaa koo akka jedhan yaamatu. Baga si amatan. Utuuti ija hin qabdu ta'e namni koo gara keetti hin goru. Muka ija qabutti muxuxxee baay'ata. Muka ija hin qabne irra garuu oomti tokkoyyuu itti siqu muxuxxeen ittiin darbatamu. Namni si amatu sirra ijatu jiraayyuuti. Namni si jibbu koo sirra ijatu jiraayyuuti. Abaluu akkas akkas naan jedhe. Maal abaluu akkas naan jedhe kun kadhannaadha. Darbi dhiisiiti. Ati si amatu inni taa'ee waa'ee kee odeessu ati darbii garuu eebba ta'e. Dhaxxanii zimmettanii gungumina. Gungumuun akka Waaqayyo eebba keessan gadhiisisu tasumaan godhu. Tasuma gungumuun fala ta'e hin beeku, furmaata ta'e hin beeku. Kadhachuu garuu furmaataadha. Kanan dhabe jedhi itti agarsiise Waaqayyo. Kanatu natti irrate jedhi itti agarsiise Waaqayyo. Hin dandeessa bara. Hin dandeessa. Hajjuma ta'e jedhi boo'ichi amala kan sinitti ta'e humna dhiiga Yesuusin sinirraa haacitu. Gungumuun amala kan sinitti ta'e maqaa Yesuusin saayitii kana sirraa kutee.